Nyaata akkamii tikiti barbareen qabu barbareen qabu caale hojii isheeti qaba ani sinin dhuftuu dhageenyaan barbaree kiiloo 5 daaksis isa achi gootee maal gootee maqaa na balleessuudha bana dura kiiloo meeqatti naqxee akkasitti balleessiti maal bakkana goote gaafa taskaarii jedhutti folkeesse moo maal beekaa maqaa na balleessiti leeza mirraa nyaata waxii keessatti barbaree hin qabne xiqqoo ishee astaghfirullah lazim خلاص dammeen beekati bana dura rasni wotte مش انا re afara dangaa ijoolleen kun Naganiif araarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jaallatamtootaaf kabajamtoota maatii Dammee YouTube lafumaaf haala isin keessa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u nagaa hunda keenya kan baay'isee waaqayyoodha maqaansaa bara baraan haa ulfaatu guyyaarra viidiyoo baay'ee mimmiidhagu tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Gara viidiyoo itti aanutti darbuudhaan dura Dammee YouTube'dhaaf haaraa kan taatan subscribe taasisuudhaan gara maatii kootti dabalamaa maatii koos kan turtan haaraas gara maatii kootti kan dabalamtan viidiyoo haaraan karaa Dammee YouTube yeroo isin qaqqabu yeroo hundumaa like share comment gochuudhaan guddina chaanaalii kootii keessaa qooda qabaadhaa waan abboomamtaniif ulfaadhaa kabaja argadhaan jedha guyyaan kaleessaa dilbatadha. Boqonnaa qabna ture hiriyoota koo namoonni muraasni hunda isaanii utuu hin taane muraasni isaanii na bira turanii isaanis eenyu faadha kan jedhu immoo kunoo viidiyoo itti aanu keessaan isin daawwachiisa isaanis kan dhufan lafa iddoo hojii kootti yookiin immoo manaanii hojjedhu keessatti sa'aatii laaqana irratti laaqana qopheessee kunoo bifa kanaan akkasitti eegaa ture. Kun iddootti nyaanni nyaatamu kun immoo iddootti bunni dhugamu kun buna akka kanatti qorsii faana qopheessee isaan eege kun immoo erga isaan dhufaniitidha eenyu faadha isheen kun leensee bareedduudha kan itti aanu dirroodha akkuma argitan isheen kun immoo ana qaxalee keessanidha yeenuu fi caaltuun immoo badaa hin mul'atanii turanii. Iddoo kanatti immoo erga nyaata dhiyeessinee booddee nyaachuuf yeroo jennu yeroo galateeffachaa jirrudha. Paastarii isaanii immoo ana waan ta'eef natu galateeffatee fi sana booddee nyaata jalqabuudhaaf jirra iddoo kanatti. Akkuma argitan ittoo lukkuu hojjedheefiin jira. Kan ammoo biiraan seenaa zim jedhee hambu'ohaa. Bishaanan bu'aan biyya keenyatti jedhan sana nama yeroo nyaata nyaatan akka daakamuuf kan fayyadudha. Buttullee isaa yookaan immoo qodaan isaa biiraa fakkaata. Biiraa dhugduu akka nuun hin jenne asitti nyaata jalqabnee jirra. Gurshaa garuu nama manaa hin gurshanii warra manaatu keessumaa gursha malee garuu ijoolleen kun baay'ee na gurshaa turanii. Hin beektu akkuma beektan dubarri koo baay'ee nyaata kana jaallatu garuu qaqalloodhaan nyaata kana hin baasanii kan akka yeenuu fi caaltu kuni isinitti ni mul'eensa irree badaa hin nyaattu jechuudha. Hafuuruma waaqayyootu furdise malee isheen badaa hin nyaattu jechuudha. Keessumaa hin carte jechuudha. Caaltu fi yeeneen ashi garuu gaafii maalii qabaree silaa kunoo isin iyyuu argaa jirtu. Kunoo laaleensiin gurshaa isin diddi'uu fi isin nyaattu. Akkasana ture dhugaa baay'ee yeroo bareedaa ture baay'ee tokkoon gammadee hiriyoonni koo kun ijoollee koodha kun hiriyoota koodha. Na biratti yeroo boqonnaa akkasii dabarsuu isaaniitti baay'een gammadee waaqayyo yeroo bareedaa waliin nu kennee anas waaqayyo mana keessa hojjedhu iddoo mijataa waaqayyo naa kennee. Kanaaf guddaa waaqayyotti gammannee leensiin kun asitti na gurshaa jirti. Anis nyaata kana hin baasu. Indee maa waan saammasoo leensi indee maal jenna walitti taasitee na gurshite biddiramu waan gurshite argina. Manni yeroo sana nama garramu yeroo irra deebi'anii gar ilaalan akkam nama garramaa. Caaltuun immoo gurshaa fudhachuu kana badaa hin jaallattu.
ka'ee irra deemeen gurshammoo kaan ijoollee koo isaan quufne yoo jedhan akkamitti quuftu kana nyaadhaa galaa eenyu fankenna kan senneessanii galtaniin jedhaanii akka saasiritti nyaatanii godha jechuudha. Akka kana ture waaqayyo sinaa eebbisu like share gochuu hin dagatinaayi siniin jedha. Asitti immoo haasa'amu nyaachaa irra nyaachatuma jireen xumurre fakkaata. Kanan isiniin jedha waaqayyo sinaa eebbisu siniif illee yeroo akkasii siniif haa kennu hin jedha. Yeroo itti aanutti immoo viidiyoo irraa barachuu dandeessu kun hordoftoota koo barsiisuu danda'a. Kana waa irraa hubachuu danda'u kan hin jedhu haala mijeessan jira fuulduratti yerootti sagantaa dhaabbataadhaan isiniif hin dhufa. Haga sanatti immoo waanuma nani gadi dhiisunaaf laalaa yuutuubiin koo akkana jalaan qorrini. Kanan isiniin jedha walumaa galatti dilbanni guyyaa kaleessaa akka kana ture. Hiriyoonni koo na bira turtan immoo Leensuu, Caalee akkasuma immoo Yeenuu, Dirroon badaa viidiyoo keessatti mul'anne baay'een keessan akkuma beektan yeroo darbee gaddarra turte. Nutillee gaddiin barbaachisu bakka gaha kana booda nu faana gammadiitoo taphadhoo jechaanii turre. Yaa ta'uutii garuu badaa ittiin turre viidiyoo keessatti numa bira turte garuu ishee viidiyoon waraabuu malee badaa nu wajjiniin hirmaachaatiin turre. Dirroon waaqayyo lafa falashiin keessa jirtutti wajjiniin haa ta'uu kadhachaa fi turre ammarree kadhataan waan hundumaan ishee bukkee jira. Kanan isiniin jedha waaqayyo sinaa kabajuu asitti immoo gadi ba'anii galuudhaaf yeroo jedhanidha. Galgala kun akkuma argitan allee buna dhuganii jechuudha. Hin kolfu. Baay'ee kolfu ture jechuudha ijoolleen koo gammachuu isaanii arguu caala wanti na gammachiisu hin jiru. Anillee baay'een isaa wajjiniin gammade. Isinitti haa baru dilbata dhufus Leensee Caaltuu Yeenuu akkasuma Dirroo hinaafinaayi. Dilbata dhufus akkuma sanitti isinii eegatii jira. Waaqayyo sinaa eebbisuu viidiyoo biraatiin deebi'ee hanga dhufutti turtii gaarii qabaadha. Ifti tulluu gubbaan dhokatu goomataan afaan haa qabatu. Ifti tulluu gubbaan dhokatu goomataan afaan haa qabatu. Sichi yoo ulfinaaf eegamnaa addunyaa guutuurra naannofnaa. Sichi yoo ulfinaaf eegamnaa addunyaa guutuurra.